Ashama Kamoltan duraan dursa baga jala bultii ayyaana waggaa haaraan geessan jenna. Sagantaan BBC Afaan Oromoo guyyaa kamisaa eegaleera. Itoophiyaan lammiilee Saawudiitti dararaan ragee biyyatti deebisuu eegalte. Hoogganaan paartii mormituu Iskindir Naggaa labsii farra shororkeessummaan himatame. የጦር መሳሪያን በመጠቀም ሸንሸ ወራና ፈየደሙን አንጎ ሞቱማ ተዋቹዳፍ ፊንጭሩፊ ኢሰለድረ አንቱማን ገጌሱ ጀዱን Haleellaa saalqunnamtii raawwateef qajeelfama isin gargaaru isinitti himna. Boru ayyaana waggaadha. Keessummaa qabna. Bagageessanii hundi keessanii bagageessanii marti keessanii. Gabaasa biraallee qabna. Ammayyuu taanaadha. Mootummaan Itoophiyaa godaantota biyya Saawudiitti dararaa keessa turan biyyatti deebisuu eegale. Lammiileen kun karaa seeraan alaa Yaman keessa gara Saawudii osoo imalaniiti hidhaa kan seenan. Mootummaan lammiilee rakkoo keessa jiran biyyatti deebisuun kana dura kan addachite sababa koronaa vaayirasiinii jechuun ibsee ture. Ibsa torban darbee ministeerri dhimma alaa baasen lammiilee 2,000 dhiyootti biyyatti akka deebisu ibseera. Akkaatuma kanaan guyyaarraa lammiileen 147 Saawudii Arabiyaarraa biyyatti deebifamaniiru. Kanneen har'a deebifaman hunduu dubartootadha. Qondaaltonni Itoophiyaa rakkoo keessa jiran ilaaluun isaaniif dursa kennuu himaniiru. Kanneen alaa seenan kunneen sodaa weerara koronaa vaayirasiin torban tokkoof kaampaasii yuunivarsiitiiwwanitti adda akka of baasan ta'a. Kanneen irra dubbisnee keessaa tokko rakkoo guddaa keessa darbuun biyyatti deebi'uu isheen guddaa gammaduu himte. Wanta keessa darban akkanaan dubbatti. Mana hidhaa walumaa gala jajaan ture. Haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Kutaa tokko keessa namoota 200 olitti walitti qabame. Osoo amma nu keessaa namni tokko dhukkubsate rakkoodha. Balbala rukunnus kan nuuf banu hin jiru. Kutaa tokko keessa namoonni 200 ol waan jiraniif bakki waliin ga'u. Mana fincaanii bira ciifna. Dhimma biraatti dabarreerraa haleellaan saalqunnamtii daa'immanii fi dubartoota irra ga'u rakkoo hawaasa keessatti kanneen hidda jabeeffate jedhaman keessaati. Warreen mirga dubartootaaf falman dhimmi kun hanga barbaadamu xiyyeeffannoon argannee jedhu. Kana furuufis gareen tola ooltotaa Finfinneetti walitti qabaman kitaaba qajeelfama ijoollee haleellaa saalqunnamtii irraa eeguu fi yoo haleellaan qaqqabe immoo deeggaruuf gargaaruu qopheessaniiru. Kitaabni maatii guddisotaa fi barsiisota gargaarte jedhamte akkamiin qophoofte? Firaa'ol Balaa isinitti himti. Waggaa sadii dura duulli yakka haleellaa miituu yookiin anis jedhu namoota beekamoo addunyaatiin yeroo jalqabame hiriyoonni koo 2 haleellaa saalqunnamtii ijoollummaatti irra ga'ee natti himanii jennaan miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanse. Achi dubartoonni baay'een seenaa wal fakkaataa erguu jalqaban. Dhimmi kun waan hin dhaga'amneef jireenya ga'eessummaatti illee dhiibbaa akka qabutti hin yaadamu. Kanaaf maraammartoo kana cabsuuf yaadameetu haleellaan kan wixaname. Sagalee qindeessituu kitaaba qajeelfama kanaa kan taate Salaam Musee dhageenye. Hawaasni yeroo baay'ee haleellaa saalaa kan qaqqabsiisu nama fagoo fi hin beekamne akka ta'etti yaadaa jetti Salaam. Diraamaa fi fiilmiin illee namootni kunneen kan sammuu dhukkubuu fi namoo kan isaan hin beekne godhanis nutti agarsiisu. Dhugaan jiru garuu faallaadha. Haleellaan kun miseensota maatii, firootaa fi namoota mana kireeffatan fa'iin ijoollee irratti qaqqabaa jetti. Haa ta'u malee ijoolleen haleellaan yeroo irra ga'u qooqa dhimmichatti ibsatan hin qabanii. Maatii fi guddiftoonni haleellaan kun gaafa ga'u baruuf yookiin otoo hin qaqqabiin ittisuuf hubannoo hin qabanii. Kanaaf immoo haleellaan deebii qabdii jetteetti Salaam. Haleellaan waltajjii marsariitiif miidiyaa hawaasummaa irratti kan argamu yoo ta'u, kana jalatti dhimmoota haleellaa saalaa, haleellaa saalqunnamtii fi walqixxummaa dubartootaa irratti xiyyeeffataniif hubannoo uumuun jijjiirama caasaa fiduuf kaayyeeffatan ni dhiyaatu. Haleellaan ijoolleef qajeelfamni jettu qabiyyee ishee duraati. Haleellaan walumaa galatti maalummaa haleellaa saalqunnamtii daa'imman irra ga'u namootni haleellaa qaqqabsiisan eenyu akka ta'an ijoolleen erga haleellaan irra ga'ee booda mallattoolee isaan agarsiisuu danda'an gadi fageenyaan of keessatti qabatteetti. Akkasumas haleellaa kana akkamiin ittisuun akka danda'amu ibsuun erga qaqqabee immoo maal gochuun irra akka jiraatu bal'inaan ibsiteetti jetti.
Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaabsee isinitti himaa Itoophiyaatti har'a namoonni haaraa 878 koronaa vaayirasiin qabaman 586 immoo dhukkubicha irraa dandamataniiru. Dabalataan namoonni lubbuun namoota 8 darbeera. Paarkiin Shaggar naannoo hoteela Sharaatanitti ijaaramee har'a bakka ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi pirezidaant Saahilawarqi Zawudee argamanitti eebbifame. Paarkichi haala namtolchee fi dirree bal'aa sagantaa garaagaraa qopheessuuf ta'u kan namoota hanga 200,000 qabatu qaba jedhameera. Eebba paarkichaa irratti do'iin eegduu Riippablikaan agarsiisan miidiyaa hawaasummaa gubbaa dubbii ijooteera. Manni murtii Beeljiyeem ilkaan goota bilisummaa Koongoo Paatiriis Lumumbaa irraa fudhatame maatiif deebi'uu qabaa jechuun murteesse. Koongoon erga bilisummaa argattee Lumumbaatu yeroo jalqabaaf hooggane. Lammiin Riippablika Dimokiraatawaa Koongoo badhaasa Noobeelii nageenyaa badhaafamanii turan doorsisni waan itti hammaateef dhaabbanni biyyoota gamtoomanii eegumsa gochaafii jira. Dr. Deenis Mukwege kutaabaa Riippablika Dimokiraatawaa Koongootti lolaan hunkormaa jirtu keessatti yakka gudeeddii raawwatamu hambisuuf hojii hojjetaniin bara 2018 badhaasa Noobeelii nagaa argatan. Ameerikaan barattoota Chaayinaa 1,000 caalan eeyyama biyyattii isaan tursuu yookiin immoo viizaa isaanii mulqite. Sababni immoo rakkoo nageenyaa uumuu danda'u jettee waan shakkiteef. Oduuwwan biroottan darbaa durataan paartii Baaldaraas Dimokiraasii Haqaaf Iskindir Naggaa seera farra shororkeessummaan himatame. Ajjechaa Haacaaluu booda qondaaltota siyaasaa hokkara uumuun akkasumas waldhibdeen sabaa fi amantii akka uumamu godhaniiru jechuun shakkamanii to'ataman keessaa tokko kan ta'e Iskindir himanni itti banamuun dura abbaan alangee ragaalee dhageessee ture. Himanna irratti ka'u garuu Iskindir hin fudhatu. Dhaddacha irrattis ilaalcha siyaasaa qabnuun hidhamne jechuun manni murtii walabaan dhimma isaanii akka ilaalu gaafateera. Akka EBC'n gabaasetti obbo Iskindir kantiibaa taanaa magaalaa Finfinnee fi kaan ajjeesuuf garee leenjisuun dabalatee akka shakke abbaan alangee galmee himannaa keessa eereera. Abukaatoon isaa obbo Heenooq Akiliilu dhimmoota Iskindir itti himatame gaafanneerra. ሁለት ክስ ነው በእናቶ እስክንድር ላይ የመሰረቱባቸው። አንደኛው መደበኛ የወንጀል መሰረት obbo Iskindir Naggaa yakka lamaan himataman. Tokkoffaa seera yakkaa bu'uura godhachuuni. Kunis meeshaa waraanaa fayyadamuun aangoo mootummaa to'achuudhaaf finciluu fi isallee dura aantummaan gaggeessuu jedhuun seera yakkaa keeyyata 240 eeruudhaan himataman. Inni lammaffaa obbo Iskindirii fi namoonni lama biroo ittiin himataman seera farra shororkeessummaani. Kaayyoo siyaasaa tarkaanfachiisuudhaaf gocha shororkeessummaa raawwachuun aangoo mootummaa to'achuudhaaf jechuun himatamani. Walumaa gala yakkaan namoota 7tu himatame. Paartii Baaldaraas irraa namoota beekaman 4 akkasumas isaan ala namoonni 3 himatamanii jiru. Kanneen keessaa garuu namoonni 2 bakka hin jirretti himataman. Obbo Iskindir yakka lamaan himatamanis miseensonni paartichaa biroo garuu yakka tokko qofaan himataman. አባላት ከፍተኛ አመራሮች ላይ ግን አንዱ ክስ ብቻ ነው የቀረበባቸው። Gama kaaniin gaazexeessitoonni ONN guyyaarraa dhaddacha dhiyaatanii ture. Manni murtii viidiyoo qophiisaa waraabaa turan ilaalee deebi'uuf beellamus dhaddachaarraa irratti akka hin ilaalle ibse. Ta'us poolisiin qorannoo itti fufu jechuun gaafa qabamanirraa eegalee beellama guyyaa 7 eeyyamuu ibseera. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaan akka jedhanitti sanbata iftaanii fulbaana 2 bara 2013 mana murtiitti akka dhiyaatan beellamamaniiru. Ogeessi IT Mishaa Cirrii kan kaleessa manni murtii olaanaa Ramaddii Lidataa wabiin akka gadhiifamu murteesse abbaan alangee oliyyannoo waan dhiyeesseef hin gadhiifamin hafeera. Guyyaarraas himatamaan mana murtii dhiyaateera. Abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo akka jedhanitti manni murtii komii abbaa alangee fi yaada abukaatonni dhiyeessan ilaaluun dhimma wabiin gadhiifamu irratti wiixata dhufu manni murtii waliigalaa federaalaa ajaja irratti kennuuf beellama qabateera. Dhimma obbo Jawaar waliin wal qabateen immoo kana dura obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa Garbaa qofa hidhamuun isaanii sirrii miti jechuun manni murtii si'a 2 akka sirratu poolisii kan ajaje ta'us kun hin raawwatin hafeeraa jedhan abukaatonni shakkamtoota. Kana bu'uura godhachuudhaan guyyaarraa ajaji hin raawwanne jechuun mana murtiitti kan ol iyyatan yoo ta'u manni murtiis poolisiin maaliif akka raawwanne akka ibsu shakkamtoota qabatee akka dhiyaatu ajajuu isaa abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo himu.
ta'u malee kana gammaa raawwachuu waan didanii ka manni murtii dirqisiisee raawwachiisu jennee biyyataan adeemsine isa kana keessatti dhufu sa'aatiin booda deebii isaanii qabatanii maaf raawwachuu akka dhabanii akka dhiyaataniif jaras qabanii akka dhiyaatan adeemni kennamee jira. Xumura geenye irraa guyyaa boruu Itoophiyaatti guyyaan ayyaana waggaa haaraa bara 2013 kabajama. Ayyaana kana sababeeffachuun artistii Oromoo walleewwan ayyaana sirbuun beekamu Dammaraa Laggasaa keessummaa keenya taasifanneera. Dammaraan ijoollummaan ayyaana waggaa haaraa akkamiin kabaja? Ijoollummaa kiyyatti ani Baalee Agaarfaatti guddadhe. Gaddi xiyyaa Baalee Gaalama Heebanuu jedhamti. Achitti yeroo ayyaanni dhufu ijoollee wajjin xomboora gubnee olla gara ollaatti deemnee daabboo fa'aa waanuma uummanni qabu nyaannee waliin taphannee guddanne. Garuu ayyaana waggaa haaraa irratti dubartootatu qaammee sirbanatti fakkaata. Gara amma ayyaana kanatti ijoollee durbaatu qaammee taphata. Nummoo boongeen kaanaan nanii fa'aa taphannaa, biilee moombiillee fa'aa jennaa, waan akkasii jira. Biilee moombiillee bookeel kaanaan kun yeroo akkamii taphatama? Yeroo masqalaatitti taphannaa, yeroo san taphannaa guutumaan guutuutti. Mee sirba ayyaanaa sirbitan keessaa tokko nu sirbaame amma silaa har'a jala bultiidha boora ayyaana. Isa baga geessanii. Isa baga geessanii. Baga geessanii hundi keessanii. Baga geessanii marti keessanii. Ayyaana hoggaaf bara haaraaf baga geessanii. Ayyaana hoggaaf bara haaraaf baga geessanii. Kana fakkaata. Baay'ee bareeda. Kan biraa kan amma bookeel kaananii fa'aa kan durattis maqaan haadhooftan ni jira. Biilee moombilee fa'aa. Baay'ee jaallatamaadha hawaasa biratti baay'ee isin beekama. Jaallatamaadha. Duraan dursee Abbabat Sammaatu sirbee. Anis biillee san sirbeera boggeessa sirbeera haaromsisee innis bareeda sirba bareeda Oromooti. Boggeel kaananii boggeel kaananii boggeel kaananii. Boggeel kaananii boggeel kaananii boggeel kaananii boggeel kaananii maaduu inaan jattaree jiireen dakkaawwananii. Kana fakkaata. Baay'ee bareeda. Egaa namoonni ayyaana namuu haaluma keessa jiruun kabajata. Weellistoonni kanneen akka keessan fa'aa akkamiin kabajatu ayyaanawwan akkasii kana? Yeroo ayyaanni dhufu yeroo tokko waltajjii irratti dabarsina. Garuu waltajjii irratti dabarsinee bullee immoo ayyaana dabarsee ijoollee kiyya wajjin maatii kiyya wajjin akkuma ayyaanaatti ijoolleen seennaa aadaa abbootii fi haadha irra dhufe san agarsiisuudhaaf immoo guyyaa tokko fudhadhee ijoollee kiyya wajjin maatii kiyya wajjin ayyaana fakkeessee hin oolche jechuudha. Tole guddaa galatoomaa ayyaana gaarii dheerarra deebiin. Naa jiraadhaa horaa dagaagaa. Ayana hoga barara bagagesani ayana hoga barara bagagesani 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 ayana hoga barara bagagesani ayana hoga barara bagagesani. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan kamisa galgalaa kanumaan xumuramaa irra deebiidhaan baga jala bultii ayyaana waggaa bara 2013 geessan jennaa sagantaa irraa kan isin dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan isin qopheessite immoo Firaa'ol Balaayii boor walitti deebinaa halkan gaarii.